Egaa talagaa barattoota Oromoo arrantana chemistry irraa so'inaa. It is about introduction to organic chemistry. Introduction to organic chemistry. Organic chemistry. Mata duree introduction to organic chemistry joo kanarraa so'ina. Mata duree kana jalatti wanni nuti irraa ilaallu tokkoffaa how this organic chemistry was started for the first time. Yeroo jalqabaatiif organic chemistry kun akkamitti akka jalqabame ilaalla jechuudha. So kana gisee jennu kanarraa maaliin eegallaa until the year 1828 hanga bara 1828 kanatti jechuudha. Chemists believed that the only source of organic compounds the only source of organic compounds were living organisms. So mata duree kana jala maalala until the year 1828 hanga bara 1828 chemists believed that chemistonni maal jaanii yaadu turanii the only source of organic compounds were living organisms jaanii yaadu turan jechuudha. Kana jechuun maali? Organic compoundota bakka irraa argachuu dandeenyu living organismota qofarraa. That means we cannot prepare these organic compounds in the laboratory. Maal jechuu fedhaniiti? Organic compoundota kanneen laboratory keessa prepare godhuun tasumaa hin danda'amu jechuudha. Akka isaaniitti. That means it is impossible. It is impossible to prepare organic compounds in the laboratory. Laboratory keessatti organic compoundota kanneen qopheessuun hin danda'amu. Eegan danda'amne hoo isarraa kana jechuun jirani the only sources of organic compounds are living organisms. Living organismota qofarraa argana malee laboratory keessa prepare godhuu hin dandeenyu jaanii yaadan jechuudha. So the theory which believes in this idea, theory yaada amma armaa olitti haasofne kana deeggaru theory vital force theory jedhamu jira jechuudha. Vital force theory kun maal jee yaada? It is impossible to prepare organic compounds in the laboratory. The only sources of organic compounds are living organisms. So maddi tokkichaan inda arganu organic compoundota living organismidha. Malee laboratory keessa prepare godhuu hin dandeenyu jee theory yaadu. It is said to be the vital force theory. That means the theory which believe in this idea is said to be the vital force theory. The vital force theory. So theory akka armaa olii kana yaadu kun vital force theory jaameet beekamaa jechuudha. The theory which believes in this idea is said to be the vital force theory. So walumaa galatti yaada kana gabaabsee irra deebi'uudhaaf
maal jechuun barbaade until the year 1828 hanga bara 1828 chemists believed that it is impossible to prepare organic compounds in the laboratory. Organic compounds the laboratory keessatti qopheessuun hin danda'amu jedhanii yaadan jechuudha. The only sources of organic compounds only living organisms. So maddi organic compounds kanneen living organismota qofa jedhanii yaadan jechuudha. So theory yaada armaa olii kanatti amanu maal jedhama? The vital force theory jedhamee yaamama jechuudha. The vital force theory believes in the above idea. But this vital force theory faced a greater challenge and forced it to fall down when a German scientist synthesized urea, which is known to be organic, in the laboratory. So yaanni armaan olii kun yookaan vital force theory kun yeroon inni itti kufuudhaaf dirqame yoomi yeroo saayintistiin Jarmanii namni Frederick Wöhler jedhamu urea yeroo jalqabaatiif laboratorii keessatti qopheesse jechuudha. So ureyaan kun already organic ta'uun isaa ni beekama. Duraan maal jedhamee yaadamaa ture? Organic compounds laboratorii keessa qopheessuun hin danda'amu. Tasuma qopheessuun hin danda'amu. Garuu maddi isaanii tokkichi the only source is what? Living organismota. Maddi isaanii irraa argannu living organism qofa jedhanii yaadu ture. Garuu Frederick Wöhler maal godhe urea kana organic compound ta'uun isaa kan duraanuu beekamu kana laboratorii keessa prepare godhe jechuudha. That means but maal jechuu dandeenya ammaan tana but this vital force theory faced a great challenge. It faced a great challenge when the German scientist synthesized urea, okay? When the German scientist synthesized urea in the laboratory, okay? In the laboratory. So, but this vital force theory faced a great challenge when a German scientist synthesized urea. German scientist whose name is Frederick Wöhler. His name is Frederick Wöhler. Synthesized urea in the laboratory. So the reaction for this preparation is as follows. The reaction for the preparation of urea is as follows. So reaction in Frederick Wöhler urea ittiin qopheesse bifa armaan gadii kana fakkaata jechuudha. Innis the reaction goes like this. At first we have NH4Cl. Jalqabarratti NH4Cl dha qabna. Kan jechuun gizee ilaallu it is said to be ammonium chloride jedhama jechuudha. Inni kun ammonium chloride dha. Bifa aqueous-tti jira jechuudha. Ammonium chloride bifa aqueous-tti jiru kana maal godha Frederick Wöhler silver cyanate dha wajjin react godha jechuudha. He reacts this with a silver cyanate aqueous. Kana jechuun kana maal jennee yaamna? It is said to be a silver cyanate jedhama. Silver cyanate. So Frederick Wöhler maal godhu jira amma reaction kana keessatti ammonium chloride silver cyanate dha wajjin react godha. Jari lamaanuu bifa aqueous itti jechuudha. Achi booda maal argate jechuudha? He obtained NH4CnO
CNO CNH NH4 CNO kana jechuun kunis ammonium cyanate kajam kan argata. So reaction kana mee tokko irra deebina tokkos yaadachiisuudhaaf reaction kun reaction Frederick Wooler yeroo jalqabaatiif urea ittiin prepare godhe jechuudha. Urea the first synthetic organic compound ittiin qopheesse jechuudha. That means he has NH4CnCl aqueous bifa aqueusitiin ammonium chloride bifa aqueusitiin jechuudha. Ida'u silver cyanate bifa aqueusitiidhaan it gives us ammonium cyanate kenneef jechuudha. Plus product biraallee qabna bu'aan biraallee ammonium cyanate itti aane bu'aa biraallee qabna. Bu'aan inni biraa kun eenyu jaama silver chloride jaama kun bifa soliditiin jira jechuudha. Kanatti aansee maal godhe Frederick Wooler he prepared this accidentally maal godhe bu'aa asirratti argame kana harku jirtan ammonium cyanate ka jenneen kana laalaadha. Ammonium cyanate ka jenneen kana NH4CnO ka jenneen kana maal godhaa inni as booda heat godhe jechuudha. Ni oowwise jechuudha. Gisee heat godhe oowwisu maal harkata H2N harkata gives us H2N plus 3 double bond O gives a plus akkana harkata jechuudha. So wanni kun duraanuu already ureadha. Urean it was already organic compound akka ta'e duraanuu beekamaadha jechuudha. Organic compound akka ta'e duraanuu ni beekama. Garuu vital force theory irra maaltu haasawamaa ture? Organic compoundota kana laboratory keessa prepare godhuun hin danda'amu. Maddi tokkichi isaan irraa harkannu maal ijaamee yaadamuu ture? Living organismota qofa. Garuu ammaan tan Frederick Wooler asirra maal dalagee garsiise jechuudha. Organic compoundota laboratory keessa prepare godhuun ni danda'ama. It is possible to prepare these organic compounds in the laboratory yaadachuu agarsiise jechuudha. So bifa kanaan urea organic compound ta'uunsaa duraanuu beekame laboratory keessatti uume jechuudha Frederick Wooler. So yaadni kun yaada namoota jijjiiruu danda'ee jira jechuun tokkoffaa vital force theory kuffisee jira. Lammaffaa irratti maali organic compoundota laboratory keessa qopheessuun akka danda'e